Itaaliin godaantota 40 ta'an galaana Meeditiraaniyaanii qaxxaamuruun gara biyya ishee seenan guyyaa kaleessaa Albaaniyaatti dabarsuudhaan akka isaan mana hidhaa seenan taasisteeti jirti. Guyyaa kaleessaa odeeffannoo miidiyaalee garaagaraatiin baheen biyya Itaalii keessatti kanneen qubatan godaantonni 40 ta'an gara mana hidhaa Albaaniyaatti yommuu dabarfaman harki isaanii duubatti hidhamee ta'us miidiyaaleen adda addaa gabaasaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan ministeerri Haajaa Alaa Itaalii akka ibsanitti kaleessa kan hidhaman namoonni 40 ta'an kunniin yakka garaagaraa biyya Itaalii keessatti kanneen raawwatanidha malee godaantota naga qabeessaa fi seera qabeessa gara Itaaliyaanii dhufan miti jechuudhaan waakkataniiti jiru. Biyyi gamtaa Awurooppaa kan taate Itaaliin godaantota yeroo hedduu karaa Meeditiraaniyaanii gara biyya ishee seenan simachuudhaan kan beekamtu yommuu ta'u, inni alanaa kun garuu bifa addaatiin mul'ateeti jira. Biyyoota gamtaa Awurooppaa keessaas Itaaliin godaantota yookiin baqattoota hidhuudhaan ishee jalqabaa taateetti jechuudhaan miidiyaaleen addunyaa gabaasaniiti jiru. Kun kanaan utuu jiruuti guyyaa har'aa biyyoonni gamtaa Awurooppaa 5 kan ta'an kanneen galaana Meeditiraaniyaanii daangessan Giriik, Itaalii, Speen, Qophroosii fi Maaltaan mallattoo eegumsa daangaa galaana Meeditiraaniyaanii walii mallatteessanii jiru. Mallattoo kana keessatti godaantota seeraan alaa fi akkasumas daddabarsa namoota guutummaa guutuutti to'achuudhaaf kan walii galan yommuu ta'u, biyyoonni 5 kunniin kanaan boodatti godaantota seeraan alaa irratti to'annoo cimaa akka taasisanis beeksisaniiti jiru. Haaluma kanaanis biyyoonni gamtaa Awurooppaa kanneen hafanis godaantota seeraan alaa fi namoota daddabarsa seeraan alaa namoota irratti hirmaatan akka hin simannee fi akka hin daddabarsine akeekkachiisaa fi dhaamsa isaanii dabarsaniiru jechuudhaan miidiyaaleen addunyaa gabaasaniiti jiru.